Ayyaanni hundeeffama sochii afran qalloo waggaa 64ffaan magaalaa Riyaaditti kabajamee jira. Ayyaanni yaadannoo hundeeffama sochii seena qabeessa afran qalloo waggaa 64ffaan magaalaa guddittii biyya Saa'udii Arabiyaa Riyaad keessatti haala ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamee jira. Ayaa sirna gadaa caayaa afran qalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa malloo. Ayyaanni kun seenaa aadaa fi bu'uura eegumsa eenyummaa saba Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabu yoo ta'u, dhaloota haaraatiif akeeka qabsoo fi tokkummaa abbootaa dabarsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Sirna kabaja ayyaana kanaa irratti bakka bu'aa qoonsilaa koomunitii Itoophiyaa biyya Saa'udii Arabiyaa kan ta'an obbo Muktaar Kadiir dabalatee artistoonni bebeekamoon akka Maadii Sheekaa, keessummoonni kabajaa manguddoonni sheekonnii fi hawaasni Oromoo biyyattii keessa jiraatan lakkoofsaan hedduu ta'an hirmaatanii jiru. Hawaasni bal'aan bifa ho'aa ta'een walitti dhufe kun aadaa fi eenyummaa isaa calaqqisiisuun waltajjicha miidhagsee oolee jira. Waltajjii kanarratti argamuun haasaa kan taasisan obbo Muktaar Kadiir sochii afran qalloo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti gahee inni taphateef beekamtii olaanaa kennanii jiru. Akkasumas dhaloonni qubee seenaa boonsaa abbootiin isaanii aadaa fi eenyummaa isaanii tiksuuf kafalan hubachuun eegumsaa fi guddina aadaa kanaaf kutannoon akka hojjetan akkasumas tokkummaa hawaasummaa isaanii cimsanii akka itti fufan dhaamanii jiru. Ayaa sirna gadaa caayaa afran qalloo. Ayyaanicha irratti seenaan gumaacha sochii afran qalloo bal'inaan kan ka'e yoo ta'u, keessumattuu Oromoonni baha Oromiyaa keessa jiraatan hortee bareentoo kan ta'an ilmaan Ituu fi Humbannaa jaarmaya kana jalatti hiriiruun qabsoo sabaatiif aarsaa guddaa kafaluun isaanii yaadatamee jira. Qabsoon gama artiitiin sirna hacuuccaa bara sanaatiif godhame salphaa kan hin turree fi dammaqinsa uummataatiif bu'uura cimaa kan kaa'e akka ta'e bal'inaan ibsamee jira. Dhumarrattis dhaamsi goolabbii ayyaana kanaarratti darbe inni guddaan ijaarsa tokkummaa uummataatiif gootummaa fi tokkummaan abbootaa inni durii sun har'aas cimee itti fufuu akka qabuu fi obbolummaa jaalalaa fi waldhageettii aadaa godhachuun faayidaa fi guddina biyyaa mirkaneessuu keessatti lammiin hundi tokkummaan dhaabbatee gahee isaa akka bahatu dhaamsi cimaan dabarfamee jira. Come on.